ta'aalaa walitti qabama akkana bareedu walitti qabama khayrii kana keessatti niyyaa keenya rabbii jecha akka qulqulleessinu akkuma beekamu qur'aana rabbiitiif gammaduun gammachuu qur'aana rabbiitiif walitti qabamuu rabbii keenyatu itti nu ajaje rabbiin keenya qur'aana isaa kabajamaa keessatti qul bifadlillaahi wa birahmatihi وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آية جدو كان كيسة ربيني سبحانه وتعالى وانتوتا نعمة نرت أرجومي في برنوتا أمنت إسلاماتي في إسلام مادا في قرآن التلي جمد ربين كينيا نؤجج نمني مسلما يو قرآن التنجمني maalitti gammada qur'aanni irra caalaa waan namni itti gammaduu qabu keessaa isa tokko maaliifi subhaanallah ergamaan keenya nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam sayyidana abaa dharriidhaan akkana jedhani la'an taghduwa fatata'allama aayatan min kitaabillahi khayrun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah yaa abaa dharri jedhan aayata qur'aana rabbiirraa aayata tokko baratuun jedhan salaata sunnaa raka'aa 100 salaatuu siif caalaa jedhan gaafa qur'aanarraa aayata tokko baratuun sawaabni isaa kana hunda baay'ate aayata 2 baratuun akkamire aayata 3 baratuun aayata 4 baratuun qur'aanuma guutuu baratuun immoo akkami qur'aana irraa aayata tokko baratuun gaafa salaata sunnaa raka'aa 100 caale qur'aana guutuu saadhaa barachuun immoo hangama ta'ure jechuudha subhaanallah akkuma kana rasuulli alayhi salaatu wassalaam itti fufanii maal jedhan wala an taghduwa fatata'allama baaban min al'ilmi khayrun laka min an tusalliya 1000 raka'aa barnoota ilmii diinirraa wantoota barachuun isaa dirqama tahurraa boqonnaa tokko barachuun immoo jedhan salaata sunnaa raka'aa 1000 salaaturra caalaa jedhan subhaanallah salaata sunnaa raka'aa 1000 jechuun asiif asii miti raka'aa 1000 miti raka'aa 100 namni salaatu hin jiru amma namni barnoota ilmii diin wantoota rabbiin barachuu ilma namaa irratti dirqama godhe keessaa boqonnaa tokkollee yoo ta'e waa'ee salaataa barachuu haa ta'uu waa'ee wudu'aa barachuu haa ta'uu waa'ee tahaaraa barachuu haa ta'uu boqonnuma tokko yoo barate salaata sunnaa raka'aa 100 salaaturra caalaa jedhan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam maaliif irra caalaan waan namni keessatti yeroo isaa dabarsuu qabu irra caalaan waan namni yeroo isaa keessatti fixuu qabu barnoota ilmii diin barachuu akkuma beekamu namni yeroo isaadhaa waa hedduu keessatti fixa kaan waan rabbiin jaallatu keessatti kan fixu jira kaan waan rabbiin hin jaallanne keessatti nama yeroo isaa fixu jira irra caalaan waan namni yeroo isaadhaa keessatti fixuu qabu irra caalaan waan namni yeroo isaa keessatti dabarsuu qabu barnoota ilmii diin barachuudha يروى عن نبي الله عيسى بن مريم نبي الله عيسى ابن مريم الرا ودف مجرى نبي الله عيسى مالجدا من تعلم وعمل بما تعلم وعلم ما تعلم نودي في ملكوت السماوات نبي الله عيسى مالجدا نمني barnoota ilmii diin baratee itti hojjetee namallee barsiise jedhan duraan dursee barnoota ilmii diin barate waan rabbiin barachuu ilma namaa irratti dirqama godhe barate eega barate hoo itti hojjete eega itti hojjete immoo nama biraa barsiise namni kun sadarkaan isaa malaayikota samaa'ii keessa jiran biratti beekama jedhan
subhaanallah namni kuni darajaansaa guddatee sadarkaansaa guddatee darajaansaadha malaayikota samaa'ii jiran biratti beekama يعني يكون معروفا ومشهورا بين الملائكة درجان سادا ilma namaa gidduutti osoo hin taane malaayikota rabbii gidduutti beekama malaayikota rabbiitu isa beekan malaayikota rabbiitu isa dubbatan kanaaf irra caalaa waan namni yeroo isaa keessatti dabarsuu qabu barnoota ilmii diiniiti barnoota ilmii diin keessatti yoo ilaaltan rabbiin barnoota ilmii diin barachuu kana nama hundaan mijeessu namoota hedduu yoo baradhu jettaniin yoo qur'aana qara'i jettaniin kan yeroo hin qabu mashguula hojiin natti baay'ata dalagaatu natti baay'ata jedhu meeqa jira namni kan yeroo waan biraadhaa yeroo qabu gaafa qur'aana qara'uu ta'e gaafa barnoota barachuu ta'e yeroo hin qabne nama meeqatu jira laakiin rasuulli keenya maal jedhu man yuridillaahu bihi khayran rabbiin nama khayrii guddaa isaaf fedhe yufaqqihhu fiddiin barnoota barachuu isaaf mijeessa jedhan ati gaafa barnoota barachuun siif mijate gaafa qur'aana qara'uun siif mijate barnoota barachuun siif mijate alaamaa rabbiin khayrii siif fedhuuti wa'ammaa namni qur'aana qara'uun isaaf hin mijanne namni barnoota ilmii diin barachuun isaaf hin mijanne nama kana rabbiin khayrii guddaa hin feeneef jechuudha khayriin guddaan qur'aana rabbii qara'uu keessa jira khayriin guddaan barnoota barachuu keessa jira khayriin guddaan waan rabbiin barachuu dirqama godhe barachuu keessa jira waan ta'eef namni barnoota ilmii diin barata taanaan qur'aana rabbii qara'a taanaan